attamitti namni hojjete milkaa'uu danda'a. Namoonni tokko akkamitti yaadu hojiin erga namni cubbuutti kufee waan dhufe itti fakkaata. Garuu akkas miti. Otoo cubbuun hin uumamin dura dhala namaa wajjiniin hojiin uumame. Keessa keenya qabeenya guddaa jira. Humna kuufamaa jira. Mul'ata guddaa jira. Kaayyoo guddaa jira. Kaayyoon guddaan kun, mul'anni guddaan kun, humni kuufamaan keessa keenya jiru. Waaqayyo keessa keenya kaa'e kun kan inni bakkeetti bahee mul'achuu danda'u karaa hojii. Aramaa beektu miti. Ani ilma qotee bulaati. Waa'ee aramaa nan beeka. Hojii malee, dadhabbii malee, dafqa malee kan dhufuu danda'u, kan guddachuu danda'u, kan biqiluu danda'u aramaa qofaadha. Baay'ee na dinqisiisa kun. The only place success comes before work is in the dictionary. Namichi kun. Itti yaaddaniittu kan. Lafti itti milkaa'inni hojii dursee dhufu yoo jiraate dictionary keessattidha jedha namni kun. Itti yaaddaniittu. I have used all the grammar that I know to win one soul for Christ. What shall I do with the grammar that you know? jedheen. Maal jechuudha seetanii? Ani lubbuu tokkotti wangeela lallabuudhaaf giraameriin beeku hundumaa fayyadameera. Giraamerii ati beekturraa ani maalan qaba waa'ee isaa maaltu nagashee jedheen. Jagna akkamiiti kun? Baay'ee natti tola. If you do what you can, God will do what you can't jedha. Yoo ati waan dandeessu goote Waaqayyo garuu waan ati hin dandeenye godhaa jedha. Warri barattoonni jabaadhaa. Hojjedhaa, qo'adhaa, hin milkooftu. Maaliif iddoo hir'ina keessanii Waaqayyotu dhaabata. Jabinaan dhibaa'ummaa malee qooda keessan, ga'ee keessan yoo baatan Waaqayyo immoo isa isinitti ulfaate, isa humna keessanii olii sana itti darbe hojjeta. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota sagantaa Jesus Method Ministry nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha har'as jaalala Waaqayyoo ta'e ergaa baay'ee barbaachisaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf akkuma yeroo darbee eebba baay'ee argattan har'as akka eebbifamtan shakkii tokko illee hin qabu. Waaqayyo nu eebbisa. Jireenya karaa milkii qabuun gaggeessuuf qabxiilee bu'uuraa 10 kan jedhu kutaa sadaffaasaan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Warra nan beekneef ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Qopheesse kanan isiniif dhiyeessu jechuudha. Hamma dhumaatti akka nu wajjin turtanii akkuma kana tajaajila kana yeroo jalqabaaf argachaa warri jirtan immoo subscribe gochuudhaan akkasiin maatii tajaajila keenyaa taatan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Jesus Method Ministry'n tajaajila garaagaraatiin isin eebbisuudhaaf mul'ata guddaa qabatee qophii gochaa jira. Kanaaf qophii gochaa jiru kana keessatti nu wajjin ta'uun keessan waan mooraalii nuu ta'uuf waan nu tumsuuf kadhannaa keessaniin akkuma kana daawwachuudhaan yaadaaf gaaffii adda addaa waan qabdan hundumaa nuuf qooduudhaan guddina sagantaa keenyaa kana keessatti mul'ata nuyi bal'inaan isin tajaajiluuf qabnu kana tumsaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kutaa sadaffaa sagantaa keenyaa ittiin deebinee wal argineerra. Jireenya keenya karaa milkii qabuun gaggeessuuf qabxiilee bu'uuraa 10 kan jedhu waliin ilaalaa jirra. Inni har'aa baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u inni kanaan duraas waan baay'ee bu'uuraadha. Isaan kun wal qabatanii deemu jechaadha. Egaa maal ilaalle kutaawwan darban keessatti kan nuti ilaalle walumatti qabee isiniif dhiyeessuun barbaada. Jireenya karaa milkii qabuun gaggeessuudhaaf qabxiilee 10 barbaachisan keessa yeroowwan darban keessatti qabxiileewwan gurguddaa 3 ilaalle turre. Inni jalqabaaf inni hangafaa Waaqayyoon dursuudha. Waaqayyoon yoon dursine jireenyi wanti jedhu waan hin jirreef waa'ee milkaa'inaa odeessuun hin danda'amu. Milkaa'inni Waaqayyo wajjin waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyoon dursuun barbaachisaadha. Inni lammaffaanii fi barbaachisaaf baay'ee bu'uura ta'e immoo kadhannaadha. Kadhannaan baay'ee murteessaadha. Yoon kadhanne argachuu hin dandeenye. Maal dubbisnee dabarre macaafa qulqulluu keessa yeroo darbe isin amma ammaatti waan tokko yoon kadhanne kanaaf gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa hin fudhattu jedhe. Gammachuun keessan guutuu akka ta'u jechuun kun egaa milkaa'inni keenya akka guutuu ta'uuf jechaadha. Kanaaf milkaa'inaaf kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Hafuuratti foonitti jechaadha. Milkaa'ina gaafa jennu egaa jireenya keenya isa kan hafuuraas isa kan foonis hin tuqa. Qabxiin kun lamaan isaayyuu wal qabateetu adeema jechaadha. Inni sadaffaan kan nuyi yeroo darbe ilaalle milkaa'inaatiif qabxiin bu'uuraa maalinni amantiidha. Amantiin baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa kanan hin irraanfanne amantiif kadhannaan biyya lafaa kanarratti waan namni tokkollee gochuu hin dandeenye gochuu danda'u kan jedhu yaada baranneerra. Kana isinillee irra deebitanii yaadachuu qabdu. Ani kana matumaa irraanfachuu hin danda'u. Har'a immoo guyyaa har'aa
kutaa arfaffaa kana keessatti kana isiniif qabadhe dhiyaadhe maalinni jireenyaaf milkaa'ina jireenyaatiif jireenya gara milkaa'inaatti geessuudhaaf inni baay'ee barbaachisaaf bu'uura ta'e arfaffaan inni har'aammoo maalinni hojjechuudha. Hojiin baay'ee barbaachisaa. Hojiin baay'ee barbaachisaa. Waa'ee hojiiti kan nuti har'a ilaallu. Attamitti namni hojjetee milkaa'uu danda'a? Hojiin attamitti jireenya milkeessuu danda'a? Kan jedhu ilaalla. Namni tokko akkas jechuun barreesseera. Hard work is a key to success. Jabaatanii hojjechuun milkaa'inaaf qulfiidha yookaan furtuudha. Furtuun milkaa'inaa jabaatanii hojjechuudha. Jabaatee namni hojjetu hin milkaa'a jireenya keessatti. Attami muuxannoon hojii keessanii maal fakkaata? Jabaatee namni hojjetu hin milkaa'a. Waaqayyo humna kuufamaa nuyi qabnu mul'isuudhaaf karaan inni qopheesse hojiidha. Hojiin akkuma beekamu kaayyoo Waaqayyo keessaa tokkodha. Jalqaba dhalli namaa erga uume Waaqayyo nama uume booddee jannata keessa gaafa kaa'e akkumatti akka taa'uuf miti. Hojii malee akka taa'uuf hin uumne Waaqayyo. Hojiin uumama namaa wajjiniin kan uumamedha. Hojiin namarraa adda ba'uu hin danda'u. Namoonni tokko akkamitti yaadu hojiin erga namni cubbuutti kufe waan dhufe itti fakkaata. Garuu akkas miti. Otoo cubbuun hin uumamin dura dhala namaa wajjiniin hojiin uumame. Waaqayyo namicha gaafa uume Addaam jannata keessa gaafa kaa'e akka eeguuf, akka tottolchuuf, akka kunuunsuuf jedha. Kanaaf hojiin nama wajjin uumame. Nama gaafa uumu Waaqayyo humna kuufamaa keessa kaa'eera. Potential kan jennu. Dandeettii keessa kaa'eera Waaqayyo nama. Sun immoo kan inni ittiin mul'atu karaa hojiiti. Keessa keenya qabeenya guddaa jira. Humna kuufamaa jira. Mul'ata guddaa jira. Kaayyoo guddaa jira. Kaayyoon guddaan kun, mul'anni guddaan kun, humni kuufamaan keessa keenya jiru. Waaqayyo keessa keenya kaa'e kun kan inni bakkeetti bahee mul'achuu danda'u karaa hojiiti. Kanaaf hojiin baay'ee barbaachisaadha. Namni Gordon B. Hinckley jedhamu akkas jechuudhaan barreesseera. Quotation isaa kana baay'een jaaladha. Without hard work, nothing grows but weeds. Maal jechuudha kuni? Otoo jabaatanii hin hojjetiin kan guddachuu danda'u aramaadha jedha. Aramaa beektu miti. Ilma qotee bulaa waan ta'eef waa'ee aramaa sirriitti hin beeka. Aramaan kan hin barbaadamnedha. Midhaan keessatti midhaan faca'ee booddee aramaan yeroo baay'ee midhaan dursee biqila. Aramaan akka biqilu xaawootti gochuun hin barbaachisu. Aramaan akka biqilu waan biraan hin barbaachisu. Dhama'iinsa biraan barbaadu. Homaa tokko malee biqiluu danda'a, guddachuu danda'a aramaan. Isa kaan hundumaayyuu fuulduraa balleessuu danda'a. Midhaan balleessee dhaaluu danda'a aramaan. Aramaan dafqa hin barbaadu. Aramaan dhama'iinsa hin barbaadu. Hojii hin barbaadu aramaan. Maa jedhe namichi kuni kan hojii malee, dadhabbii malee, dafqa malee, kan dhufuu danda'u, kan guddachuu danda'u, kan biqiluu danda'u aramaa qofaadha. Tarii hojii malee teessoo ta'e. Qabxiiwwan kanaan dura ilaallee ni yaadattu. Waaqayyoon dursuu, kadhannaa, amantii. Isaanuma kana sadan qabaadheen nan ta'a, nan kadhadha, nan amanaa, Waaqayyoo nan durseettee hojii malee kan teessu yoo ta'e jireenya kee keessatti aramaa guddisaa jirtaa jechaadha. Aramaa guddisaa jirtaa jechaadha. Hojiin immoo hojii amalaa qofa miti, callumeedhani miti. Dadhabbii barbaachisa. Dafquu barbaachisa. Dhama'iinsa barbaachisa. Namni dhama'u, namni dafqu, namni dadhabu hin mo'a. Keessaa ba'a, hin milkaa'a. Kanaaf aramaa qofatu biqila. Maal malee? Hojii malee. Namni kan biraan immoo akkas jedhu baay'ee na dinqisiisa kun. The only place success comes before work is in the dictionary. Jedhu namichi kun. Itti yaaddaniittu kan. The only place success comes before work is in the dictionary. Lafti itti milkaa'inni hojii dursee dhufu yoo jiraate dictionary keessattidha jedha namni kun. Itti yaaddaniittu. Attamittiin ta'uu danda'a. Attamittiin milkaa'inni hojii dursee dhufa. Kun kan ta'uu danda'u dictionary keessattidha jedha. Attamitti ta'uu danda'a jettanii yoo ilaaltani namni kun afaan Ingiliffaan barreesse waan ta'eef jechi success jedhu eessiidhaan jalqaba. Eessiidhaan jalqaba. Work kan jedhu hojiin immoo W'dhaan jalqaba. Kanaaf eessii immoo W'tu dursa. Eessiitu dursa. Kanaaf dictionary gaafa ilaaltani success before work.
Milkaa'inni hojii dursee dhufa jecha dictionary keessatti jireenya keessatti garuu akkas miti. Kanaaf jireenya keessatti maaltu dursaa hojiitu dursaa milkaa'inni ittaanee dhufa jechaadha. Milkaa'inni ittaanee dhufa. Hojii malee namni milkaa'ina eegu matumaa nama fuulduratti adeemuu hin dandeenya. Baay'ee murteessaadha. Egaa kanaan duras bu'uuraawwan kana yaadota adda addaan kaasee booddee macaafni qulqulluu waa'ee isaanii maal akka jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhaan ture. Kanaaf macaafni qulqulluun kana ilaalchisee maal jedha? Fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 23 irraa gaafa dubbistan akkas jedha. Hojiin itti dadhaban hundinuu bu'aa qaba. Haasaa duwwaan garuu deegatti nama geessaa jedha. Argitanii? Wanti itti dadhaban, wanti hojjetan hundumtuu bu'aa qaba. Haasawaa duwwaan garuu maalitti nama geessaa? Deegatti nama geessa. Hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii dursuun baay'ee barbaachisaadha obboloota. Akkuma kana fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa immoo akkas jedha. Namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu hin hiyyooma. Namni cimee hojjetu garuu hin sooroma. Jireenya namootaa keessatti garaagarummaa kan fide tokko kanadha. Sooressaa fi hiyyeessa gidduutti illee hojiin garaagarummaa fide. Jabaatee kan hojjetu, Waaqayyoon dursee, Waaqayyoon kadhatee, Waaqayyo irratti amantii qabaatee namni jabaatee hojjetu maal ta'a? Hin milkaa'a, hin sooroma, hafuuratti, foonitti badhaadhaa ta'a, irraafaa qabaata. Namni dhibaahan garuu hin deega. Hafuuraan hin deega, fooniin hin deega, hawaasummaadhaan hin deega, dinagdeedhaan hin deega, namni hin hojjenne. Kanaaf hojiin barbaachisaadha. Hojiif xiyyeeffannoo kennuun irra jira. Cimnee hojjechuu qaba. Inni baratu cimee baratuu qaba. Inni barsiisu cimee barsiisuu qaba. Inni tajaajilu cimee tajaajiluu qaba. Warri biizineesii mataa isaanii uummatanii hojjetan jabaatanii hojjechuutu barbaachisa. Lafa hojii hundumaatti jabinni baay'ee barbaachisaadha. Jabaatanii hojjechuu. Waaqayyo warra hojjeta wajjin hin jira. By the way, Waaqayyo dhibaawota hin jaalatu. Sagalee Waaqayyo illee akkas jedha. Dhibaawota hin jaalatu Waaqayyo. Warra jabaatanii hojjetan garuu hin gargaara Waaqayyo. Kanaaf jabaatanii hojjechuun nama gara duurummaatti nama geessa. Otuma macaafa fakkeenyaa keessaan bahiin ammallee fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irraa namni harkisaa bayeessa godhee hojjetu hin mo'aa. Hojiin nama moosisallee gara mo'ichaatti illee nama geessa hojiin. Namni harkisaa dhibaa'u garuu garbicha namaa hin taa'e. Baay'ee dinqii. Garbicha namaa ta'a. Namaaf ergama. Namni hojii hin jaalanne, namni jabaatiin hojjennu namaaf ergamaaf. Barasaa guutuu ergamaaf. Milkaa'uu hin danda'u. Keessaa ba'uu hin danda'u. Hin darbuuf. Ergamaa namaa ta'a. Dhumarratti jireenyi isaa iddoo hin taanetti kufeef. Bayeessa godhee kan hojjetu garuu yeroo muraasaaf nama hojjechuu danda'a. Yeroo muraasaaf nama gargaaruu danda'a. Yeroo muraasaaf nama jalatti hojjechuu danda'a. Garuu yeroo turtii muraasa booda of danda'uu danda'a. Milkaa'uu danda'a. Ofii isaayyuu nama kan biraa kan hojjechiisu ta'uu danda'a. Garbummaa jalaa kan nama baasu hojiidha. Hojiin garbummaa jalaa nama baasa. Waan guddaa kanarraa akka barattan abdii guutuun qaba. Adeemsa muuxannoo hojii keessanii akkasiin irra deebitanii ilaaltan isin gaafachuun barbaada. Ilaala hammam hojjettu. Hojiin baay'ee barbaachisaadha. Jabaadhaa hojjedhaa. Jabaadhaa hojjedhaa. Warri barattan jabaadhaa baradhaa. Barattoonni jabaadhaa baradhaa. Keessumaa yeroo kana naannoo sana keessumaa sagantaa kana kan hordoftan barattoota baay'een keessan dargaggoota akka taatan abdiin qaba. Barattoota akka taatan nan beeka. Nan ilaalas nan arga. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e qabxii kan biraa yeroo xaanu isiniif qabadheen dhiyaadha. Garuu xiyyeeffannoo guddaa kennaa. Jabaadhaa. Jabaadhaa qo'adhaa. Jabaadhaa baradhaa. Jabaattanii barattan taanaan, jabaattanii qo'attan taanaan qormaanni hammamuu haa cimu. Gaaffiin dhufu hammamuu haa ta'u. Milkaa'inni shakkiin qabu hin milkooftu. Waaqa isin milkeessa. Maaliif? Waan hin baay'ee hin irraanfanne tokko seenaa tokkoon isinitti himee xumuruu barbaada. Baay'ee seenaa jireenya bu'uurarraa jijjiiredha seenaan kun. Namni tokko nama D.L. Moody jedhamu tajaajilaadha, hojjetaa wangeelaati. Yeroo tokko biyya tokko keessatti maal godha ture? Yaalii wangeelaa gaggeessa ture. Wangeela lallaba ture namni kun. Wangeela lallaba haa ta'u malee garuu namni kun rakkoonsaa afaan Ingiliffaa baay'ee hin beeku ture. Giraamerii Ingiliffaa baay'ee hin dogoggora ture. Sirriitti Ingiliffaa kana hin dogoggora ture.
garuu mootiifiinsaa hojii wangeelaati jabaatee hojjeta wangeela jabaatee hojjeta afaan beekuun jabaateetu lallaba hamma beeku ingiliffa beeku fayyadamee namni akka dubbii waaqayyo dhaga'uuf jabaatee hojjeta ture namni kun gaaf tokko biyya tokko totoo sagantaa labsii wangeelaa gaggeessaa jiru galgal tokko barsiisaan afaan ingiliffaa tokko gara sagantaa isaatti seene hirmaate namni kun afaan ingiliffaa barsiisa DL Muudiin immoo afaan ingiliffaa kana baay'ee akka barsiisaatti hin danda'u garuu itti wangeela tajaajila ture kanaaf namni kun taa'eetu barsiisaan kun dogoggora giraamerii DL Muudiin uumuu yookaan immoo afaan isaa keessaa ba'u lakkaa'uu jalqabe hin giraamerii sana lakkaa'uu jalqabe namni kun giraamerii sana yommuu lakkaa'u dhumarratti sagantaa isaa yommuu xumuru DL Muudiin namichi barsiisaan afaan ingiliffaa kun dogoggora inni giraamerii dubbate 39 lakkaa'ee qabatee bahe dhumarratti DL Muudiin sagantaa isaa gaafa xumuru namootaan balbala dhaabatee nagaan dhaqaa galatoomaa jedhee harka qabatee gaggeessa ture barsiisaan kun gara duubaatti hafee akkas jedhe maal jedha seetanii brother you have made 39 grammatical errors in your today's sermon jedhe maal jechuudha tajaajila kee galgala kanaa keessatti dogoggora afaan ingiliffaa 39 uumtee jedha otoo isiniitti maal jettu nama baay'ee dhaba'u nama baay'ee hojjetu nama baay'ee dafqu akkasii kana mooraalii namaa kan cabsu wanta akkasiitiin namni yommuu isin irratti gadi bu'u maal jettu baay'ee ulfaataa garuu DL Muudiin kan deebise anaaf baay'ee jireenya koo jijjiiran maal jedhe you guys I have used all the grammar that I know to win one soul for Christ. What shall I do with the grammar that you know? jedhen. Maal jechuudha seetanii? Ani lubbuu tokkotti wangeela lallabuudhaaf giraameriin beeku hundumaa fayyadameera. Giraamerii ati beekturraa ani maalan qaba waa'ee isaa maaltu nagashee jedhen. Jagna akkamiiti kun? Baay'ee natti tole. Baay'ee natti tole. Yeroo namni jabaatee hojjetu namoonni mooraalii nama cabsan jiru. isaan akkasiif deebii barbaachisaa ta'e kennuun barbaachisaa. Sana booda xumura irratti maal jedhee xumura seenaan ani dubbise kuni if you do what you can God will do what you can't jedha. Yoo ati waan dandeessu goote Waaqayyo garuu waan ati hin dandeenye godhaa jedha. Irran deebi'a kana. Yoo ati waan dandeessu goote Waaqayyo waan ati hin dandeenye godha. Yoo ati cal jettee teesse garuu Waaqayyo sin ta'a homaa tokko gochuu hin danda'u. Si ka'umsi waan ta'eef. Kanaafi warri barattoonni jabaadhaa, hojjedhaa, qo'adhaa, dubbisaa, ilaalaa. Irra deddeebi'aa ilaalaa. Sinii gala. Hin milkooftu. Maaliif iddoo hir'ina keessanii Waaqayyotu dhaabata. Barattoota qofa miti. Hundumtuu lafa hundumaatti kan bobbaatan waan hojjettan hundumaa keessatti jabaadhaa hojjedhaa. Jabinaan dhibaa'ummaa malee qooda keessan ga'ee keessan yoo baatan Waaqayyo immoo isa isinitti ulfaate isa humna keessanii olii sana itti darbe hojjeta. Barumsa guddaa akkasiin ergaa kanarraa argattan shakkii tokko illee hin qabu. Anaan kan na fayyade waan baay'ee waan qabuufanii isiniif qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef. Dura eebbasaa ofii kodhan dhamadheera waan ta'eef. Turtanii amma dhumaatti kan nu dhaggeeffattan Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Subscribe kan hin goone subscribe godhaa. Jesus Method Ministeriin tajaajila babal'aa kanaa olii jireenya keessan bu'uurarraa jijjiiran isinii qabatee dhiyaachuudhaaf qophiirra jira. Mul'ata guddaa qabna. Nu wajjin ta'uun keessan immoo baay'ee murteessaa waan ta'eef subscribe godhaa, maatii ta'aa, share godhaa, like godhaa, namoota warra kaan akka ergaan kun qaqqabu taasisaa. Akkuma kanas immoo nuuf kadhadhaa. Tajaajila keenyaaf kadhadhaa. Dabalataan yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Yeroo ittaanu ergaa ittaanuun kan walitti deebinu ta'a. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baay'een isin jaaladhaa. Shalom.